ati jalaa dhaabbadhu gurbaan kun si ajjeesa. Kai wajjin ajjeesati. Eega taa'e. Kai meen ajjeesu. Eega taa'e. Muktar jiraachuu barbaaddaati. Nin barbaada. Hayya kai itti nageessi. Anaa fudhata. Abbaa isii sana akkana funyaan qabee anaatu fuudha kai itti nageessi. Awwa bakkaan beekaa duba sana yabbaleessa. Muktar kai itti nageessi. Kan san caaltuun si fuusisee intala maali? Adiraan na fuusilta. Sumayyaati yoo. Obboleessa fayyaa. Sumayyaadhaan namni kun. Sumayyaan hin beeku. Sumayyaadha bareedu mirti. Taaksii irra kaayee mana hakimaa geessee alchisee mucoon xiyya fayyanaa qabdi. Kanan waan irratti hojjedhu dhaqee akkamitti irratti hojjedhu osoo hin fuudhin. Akkas yaadeeti gaa inni akkattiin fincaan jalaa fudhadhaa jee booboo bitee fi Sumayyaa yoon dhabe akkanatti nama qalee bita nama guutuu qalee. Ani barma guddummaadha malee harka takka keessaa qabaadhee ittiin isaa jira. Malaatu narratti jaalattee masaanu malaatu narratti baafattee masaanu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya jirtu akkam jirtu fayyaa jirtu aarii takkaan qaba dhiifama naa godhaadha. Mana gurbaa Sumayyaatti kannee deebiman guddoo bira geessii jeen saniin jira daawwattoota keenya. Mana isaatiin jira yeroo meeqa itti bilbileetii bilbila jalaa kaasu. Itti bilbilaan narra cufa diimaadhaan na gargaara yeroo dhalas itti bilbilee diimaa na gargaaran. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya mana kana nama baay'ee wajjin galanii haasawaas ni dhageessanii haasawuu baay'eetu seenuu jira. Har'a maaliif akka inni bilbila jalaa kaasuu dide an waan biraatiin bitatanii gaafachuuf deemu. Maalirra geessan akkamii silaa gabbihee inni nu bilbilee akka narra geenye yaaddoon jechuu qaba. Inni sarmaa bilbila narratti cufuuf jira narra cufuuf jira. Kanaafuu amma xiqqoo dura yeroo takka na jala hello ufuttiin jira qofa naan jedhe. Ufuttiin jira qofa naan jedhe bilbila narra cufe. Amma kanaaf dafee mana isaa dhufee ol seeneetiin haati mana isaa irraa bantee mana isaa ol seeneetiin kaameeraa sirreeffadhee taa'ee isee eeggatu jira. Har'a Sumayyaa dhabnaan anaa fi isaatiitu wallaadha. Kana booda dubbiin takka illee hin jiru. Wayita inni dhufee ulaa qaluu godhee dafeetti kaameeraa kiyya jalaa garas siisee waan inni jiru takka takkaan keessaa baasa. Baay'ee takkaan aaree. A few moments later. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Awakam. Nagaame. Nagaa. Fayyaadha. Fayyaa. Nagaa. Maali bilbilaan khafna goote rabbi jiiti. Taa'e. Maali bishaan illee sanitti hin keenya kan jiran isa. Maal taate? Akkami? Nagaa. Maaltu jirame? Amma gataa hafuura fudhanne amma afaan goggogayee firditti amma loo seene bilbilaanis khafna goote taate. Maali? Jechuun akkamire? Tasgabbaa'ee. Ayyo akkamiga tasgabbaa'u maal jechuudha? Maaliif akkanatti ifitti sirraa deemu haa taatu? Laasumaan eeggatu jiran bare siin eegu jiran. Maalirra gaan maaltu mudate? Maaliif bilbila yeroo torba kan inni bilbila maal mara cufa yeroo torba guutuu kan mara laal eda guutuu yaa umatee sanirra bulle. Gisee sun maktaba wayii tokko keessaan jira biiziidha hojii. Maktaba maali? Bakka dalagaa teenya suni. Maktabatti zergeen achitti zergee malee. Achirraa beetiin achiis na dawwalanii na yaamanii bakka suniin jira gabbeetiin dawwalaaf jira. Dalagaa sunis na yaamanii achi bee anama achi bee taanaantanii duu bilbila gaafooti saniin khafna goote. Akkamii sitti bilbile mucattii geessii jeetis kanneen. Ani ofittiin aaree ofiifu. Maaliif itti aarta? Yaa khiyani ofittiin aaree ani manguddummaa akkasii takka hayaata khiyya dubbadheen beeku. Jaarsichi nama tuffata. Hedduu nu tuffateeti gartee miti nu tuffachuu bira dabree si tuffachuu bira dabree nu tuffate nutu. Akkam? Boo ani akkasii. Isin nama isaa wasirritti wal beeku nama atummaanuma laan jette nama isaan sirritti wal beeku biyya kana keessa wajjiniin ture maal jettee mucattii na biraa futee geessiteemi? Dhaabbatu tasgabbaa'e akkasuma dhugaadha. Namni garagala ilmi namaa yoo rabbi si kadhe intaltee ammas teetu intalaa fi jaarsi sun waliin hin jibbe. Maaliif jibbitee? Yoo mootii ati duraan jaalattu maaltu si geessi anaa jaalataa warisi maaltu isii jibbuu fi jaalachuu si geessi? Baratii jaalate dhugaadha. Manguddummaa san keessatti waan nama jibbisiisoo haasa'an. Maal haasa'u? Yaaddoo kan takkaa jaartuma duraatiif ilmaan isaa dura ofiin baasiniitu ilmoo xiyya fuudhaa jee jaarsi ka obooni dubbii akkasii. Beelan baasini? Isaa turaan habaasu ture? Shiish. Narraa dhiise boo. Amma ani dhugaan siimaa mi'aaddo. Jaartuma ta'in teessan bira deebi'an. Muktaar maali waan kana haasa'u si geessi?
Maal jettee na biraa fuute maal jettee maal asiin taasoo jirtu. Abooni waan harkeetiin sin jechuudha. Dhaggeeffadhu dhugaa wal lolchiisin sittiin wal lolchiisin. Amma kan amma sinatti. Isaan fidan. Kam jettee na raafuute yeroo san. Anaa obboleessa keessanii rakkoo fi balloo keessa isin waliin dhaabbadhattee fuutamuun fuun. Fuutee mun fuun. Fuudhee muciyyoo hoggumaa dura ol. Dhaggeeffadhu dhugaratti walii galla malee nama waan hin taane irratti waliif hin galu. Laal. Dhagi ammutaan hin dhagawan. Dhagi fi Mee na dhage. Kaayideen fi. Na dhage. Muciyyoo hoggumaa dura ol seenee hidhaa girte duubi qiddim godhanii mucoo. Qochiisan manatti darban mana tokkotti mucoo. Ani taayineetuma manguddummaa haasa'u malee mucoo ija saniirraan. Hin beektu mana sana. Mana isatti hin beekamu. Mana isaanitti ni beekta. Hin beekun. Duuba manguddummaa maaliif bicinaa teessise? Sila manguddummaa. Laa ani kun manguddummaa anaa waan kana san jidduu fixaa jettee akkatan bira deemteemi. Yoo mana isiitti jaarsi itti hin beekne wannummaan achi teessu maaliif? Sila akkuma kanaafi. Akkuma atiin siyaa. Ati achi deemtee amma kaansel na gooti. Akkuma ati kakadhee si biraa fuudha san gartee akkasumatti. Ana osoo shakkuuti kaniin sitti kanneef si amanee yeroo si kannu sanu shakkaatiin si amanee si kanneef. Akkasuma. Ansoomayyaa yeroo sanuu akka isin na biratti hin deebine beekeetiin jira. Akkasuma naa kakataniiti. Garuu dhaggeeffadhu. Anaa fi Somayyaa nama addaan baasuuf yaale. Dhageesseemi dhumatteef dubbiin hin jiru. Kana booda hin jiru. Akkam? Anaaf Somayyaa nama adda baasuudhaaf waan kana shira kana hojjete tokkoffaratti seekka taateen si beeka. Ani saayiba kiyya ammas takka itti yaadeen beeku. Akkuma ati kakadhee si biraa fuudhe san. Wannummaan achi ol seennaan bilbila sitti hin jira. Silaa namni ati gabbaateeti barati. Abukaattoo kiyyaami akka ati fuutee deemtetti. Isaan biraa gabbaatee waan akkasiitii jira. Ani kun maallaqa meeqa baaseetiin jimaa isinii bitee waa hunda isinii qopheessee isinii kanneen isin achi dheeytan manguddoon nam shaniin. Waan kana hundaa'u gabbaatee namni keessaan na dubbisee akkana waan akkanaatti irra geenye waan akkasiitti irra jira. Hanqana irraa arganne hanqana irraa dhabne namni naan jechuu ture namni silaa naan jiru ati mataa keeti. Kana hundaa'u takka naaf dhabe gabaabumatti. Muktaar dubbii tana siitu harka keessaa qabaa kaifidi. Isaan fida barasu. Kaifidi. Isaan fidaa mee isaa fidina micoon tiyyaa miti abbaan dhale nu sobee nu kakatee isiniifin kannaa nikaan arbatti isinii godhaa dinqa kiyyarratti nikaa isinii godhaa waan hunda wajjiniin finnaa jee waan dilaati agarte sun si baasisiisee achi nu geessee afaan irra nu tufaa bule halkarratti. Amma osoo haati mana keetii dhageessee ol hin seenne Muktaar kaifidi. Hanqana qofan dubbiin takka hin jirtu na bira. Dubbummaan takka na bira hin jirtu. Isaan fidame. Dhageessaame. Kaifidi. Ni beekta bakka itti dhanis ni beekta. Allah quduraa rabbii nu qabattee hoota. Aan Somayyaa yoon dhabe akkanatti nama qalee fixa nama guutuu qaleetiin fixa. Warra harka achi keessaa qabu guutuutti qaleetiin fixa. Akkamiin ilaanta? Anaa bar namni kun. Ani bar manguddummaadha malee harka takka keessaa qabaadhee fi isaa. Wannummaan achi ol seennaan bilbila tuttuftee na jalaa kaasuu diddee waan jiru naa himuun qabdu yeroo isiidhan. Nuti hafuura tokko nuun kanneen. Osoo isin bira jirtanii akkamitti dhaawunni? Maal inni namaa miti? Ilmootii kee fi ana jidduu maal qabdan uuman hin waan akkasitti jiran ani jettuudhaati. Hamma takka furmaata finneenneeti furmaata fiduu dadhabnee achirraa baanee dhufne egaa furmaanni keenya teenyee waliin haasofne inneeti ati waliin. Kanaafuu maal hoo jedhe? Kanaafuu ani mucoo sunis harkaa isii garteemi ijaarsa suniif waliinuu caljiitii saadaa ta'e biratti. Ani kanumaan siidhaama akka obboleessaa. Maal asii? Kanuma gaa. Mucattiin akka isin naan maraattu hin beeka. Akka isin na jaalattu hin beeka. Maraattu. Ani illee ni jaaladha. Isillee na jaaladha. Shira kun shira isin waan ani isin kannee jimaa ittiin bitattanii ittiin bashannantanii shira wajjin teessanii xaxxan. Shiraa xaxxame kana jidduutti. Haa ifidee isin jedhe Muktaar. Abooni iccitii jirtu dhugaa siif. Himeeyye. Ati waan biraa jirtaati. Jaarsi Muktaar laabe dhageeffadhu. Na dhage. Iccitii amma iccitii naan jette sana wayii iccitii kana jala wayii jira. Waatoo jala waatu jira Oromoo. Na dhage na baasi. Mucoo inumaatu fuudhee hidheeti taaksii irra kaayee mana hakimaa geessee
yaala laalchisee mucoon xiyya fayyanaa qabdi jee hafuura darbaa dhufe. Akkaan waan irratti hojjedhu dhaqee akkamitti irratti hojjedhu osoo hin fuudhin. Akkas yaadeeti gaa inni. Inumaa wulii mucoo xiyya gardeemni ani bakka ittiin fincaan jalaa fudhadhaa jee waan fincaan nama jalaatti fuudhanillee inumaa iyyuu qopheeffatee. Ayyuu booboo bitee fi wulii bakka ittiin fincaan jalaa fudhadhaa jee. Alhamdulillah jee kan harka ol qaba hoo mucaan xiyya eega fayyanaa galti. Ani gurbaa san eega rabbiin nagayaan biraan os baase ati jalaa dhaabbadhu gurbaan kun si ajjeesa. Si ajjeesa? Hay wajjin ajjeesati. Wajjin si ajjeesan jedhu. Hay wajjin ajjeesi. Dhaamsaan nasiyaan si dhaamu jiran. Hay gaalaa lama Muktaar. Wajjin si ajjeesan jedhu. Muktaar kai. Na dhage. Meeqa taa'e? Hay mee na ajjeesu. Meeqa taa'e? Hayya na ajjeesu hay bakka itti hidhan qofa mucayyoo nagarsiisi hay. Bakka tamiin beekani. Muktaar dubbii kana raadis immoo. Dubbii kana raadis Muktaar. Muktaar jiraachuu barbaaddaati. Nin barbaada. Hayya hay itti nageessi. Anaa fudhata. Abbaa isii sana akkana funyaan qabee anaatu fuudha hay itti nageessi. Hawa bakkaan beekaa duba sanii balleessa. Muktaar kai itti nageessi hay. Simbanaaf. Aboo nama na tasgabbaa'e gattaa'e. Aboo tasgabbii si haadha erkuutii hay itti nageessi gaa. Samaala maal haasoo jirta? Maal haasoo jirta? Waan nagaasi himanis. Waan lubbuu teente ittiin gartee miti. Ifee duggus himanis si macheessitii wal faana. Mee sammuu tee nagaa godhu. Tan san caaltuun si fuusisee intala maali? Akkam? Sammuu tee nagaa godhu. Tabiraa na fuusifta? Tabiraa takkan fedhon. Osoo muunaaniizaan Oromoodhaa dhuftee garteemi hin fedhon. Sumayyaa malee fedhon. Sumayyaati jedhu. Obboleessa fayyadamu. Sumayyaadhaan namni kun. Sumayyaan hin beeku. Mee ta Sumayyaa bareedu mirti? Aboo mucaataan san hoggu jaalatan gurbaatti jeejan bakka xiyyatanadhaa taa laalaa jeejan mee hin bareeddu akkasii fakkaattee tan san caaltu guutuu gattaa isiin sun fuusisaa tasgabba. Isaan bareedu. Dhalaa bareeddu ni magarree. Laa Sumayyaan arrasiin biratti. Isaan bareedillee hin Laal dhiifama naa godhe. Amma Muktaar kaa'iitii nagee. Aboo mucaan hin bareedduusi tan san caaltuun si fuusisaati ani bakka itti hidhaniis mucaan beeku bakkaan si geessu beeku gattaa'e. Mana isaanii hin beeka. Dhageeffadhu. Ammoo bakka isaan mucattii itti hidhan waan hin beekneef kaa'iitii nageessi. Ani hin beeku waa'ee mana isaanii beektu mana isaanii sun dhaqeeti bakka itti hidhan nageessaa jiru. Habiibi. Habiibii si harkubu Habiibiin jenii gattaa'ime. Tasgabbaa'e ani edaa kan guutuu sakkarina bulchaniitiin guyyaa kan akkasii oolee osoon waan takka nyaatiin afaan kiyya kun nagogogaadha yoo argitan yoo argitu wala garteemi afaan kiyya kun nagogogaadha. Qadaan nyaachuu barbaada amma garaa kiyya kanaan waa garteemi waatti onuu barbaadaati. Yoo waa nyaachuu barbaadde hoottu qada nyaannaa mana. Muktaar nyaadhuuti dafes deebi sitti men. Adii beekoo. Nyaadhuuti as deebi asumaan ta'a. Koo qada nyaanna. La wanni kas jamu jiru. Arra anaafis Muktaar tokkuma. Asitti siimen. Halaasan siimen. Laal Muktaar as deebi hot. Viidiyoo sirraa mareetin jira. Dheengadda guyyaaniin viidiyoo sirraa maree si gaggeessu nyaatataan ammallee viidiyoo sirraa maree. Mucattiisan ni fidda taanaan fidde ammallee kun hoola viidiyoo sirraa maree kottu laal yoo barbaade ta'e. Mera video? Deem nyaadhu deebi nyaata. Yalla. Dubbiin hin jiru kana booda bira. Daawwattoota hordoftoota keenya shiraaxxatan bakka kanatti shiraaxxatan shira. Namichi nama isaa jiru kuni shira naxxate. Akka obboleeyyanii akka firaa akka Oromootti isiniifin fixa jeeti mucattii na biraa fuudhanii deeman. Amma waan inni jiru dhageessanii kanaaf an namicha kana abaddaan namicha kana dhiisuu ni jirra. Amma hanqa inni nyaatee hanqa inni as deebitti callisee taa'ee ta'e eeggata. Kaameeraa kanallee hin dhaamsa. Kana booda viidiyoo illee maru. Yoo Sumayyaa achiin hafte anaa fi isaan tokko kan nyaatu. Dhugaa dubbachuudhaafanii waa baay'ee beekaatiin dhiisa malee osoo hin beeku ta'e. Ani haadha mana kiyyaatis bulfachuu hin dadhabne. Ijoollee kiyyaas guddifachuu hin dadhabne. Garuu jaalalli fala gootaati akka jaansanitti. An Sumayyaan hin jaaladha. Sumayyaan yoo achiin hafte kana ta'uu isaanillee naa biran. Nagaatti daawwatu.